Akkam jirtu daawwattoota keenya jalqaba irratti baga gammaddan isin jechuu barbaada. Namoonni Hamster koompaatii irratti paaspoortii hin qabne akkasumallee ID kaardii hin qabne diraayivarii laansasii hin qabne akkamiin maallaqa keessaa withdraw godhachuu dandeenya? Yeroo inni eebbifame akkamiin gurgurachuu dandeenya? Akkaawuntoota Hamster koompaatiin irratti gurguramu kanneen akka OKX, Binance akkasumallee baaybitii fa'aa akkamiin verify godhachuu dandeenya? ID kaardii yoo hin qabaanne, paaspoortii yoo hin qabaanne haala akkamiin verify godhachuu dandeenya? Gaafii adda addaa kan gaafatan namoota baay'eedha jechuudha. Gaafii keessan irratti hundaa'ee hirriba itti dhabee viidiyoo ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe hanga dhumatti hordofaa. Namoonni kana rakkina kanaa qabdan jechuudha. Amma boodan paaspoortii tokko maletti jechuudha. Dadhabbii keessan kan Hamster koompaatii irratti dalagaa turtan jechuudha. Viidiyoo kun furmaata guddaa isiniif ta'a. Viidiyoo like share gochuu hin dagatin. Akkasumallee namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaan isiniin jedha. Jalqaba irratti gara hamni pilaastoorii keessan keessa deemtanii aappii an gadi buusu kana gadi buutan. Aappiin kun pilaastoorii irra ni jira. Namoonni pilaastoorii irraa buufachuu barbaadan jechuudha. Kunoo kanan xiyyaan isin argisiisu kanan xiyya diimaa ittiin isiniif mare kana jechuudha. Trust wallet ka jedhu kana gadi buufattu jechuudha. Aappiin isa kana kunooyi isa kana gadi buufattu jechuudha. Pilaastoorii irraa an gadi buufadhee waan qabuuf isin install gootu an open godheetiin keessa seenaa jechuudha. Aappiin kuni kiriptoowwan kamiyyuu ittiin gurguruu ittiin bituu paaspoortii tokkollee isin hin gaafatu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif haala kanaan isiniif bana jechuudha. Namoonni immoo pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne Telegraama kiyya isiniif ka original isaa Telegraama kiyya buufachuu ni dandeessan. Telegraama kiyya chaanaaluma kiyya jala ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Tole haala kana yeroo inni isin dhufe maal gootanii get started iddoo jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Asirratti qabxii lama qabatee isin dhufa. Backup manually ka jedhuu fi backup to Google Drive ka jedhu qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf kan gadii kana yoo fayyadamtanii yeroo tokko tokko irra deebitanii akka koodii sanitti guutan isin gaafata. Koodii isiniif kennan waan ta'eef kan olii kana yoo fayyadamtanii immoo baay'ee gaariidha jechuudha daawwattoota kee. Kanaafuu isa tokkoffaa kana fayyadamnaa jechuudha. Fuula sadii qabatee isinii dhufa. Fuulli sadeen inni asirratti qabatee isiniif dhufu jechuudha. Koodii nuuf kennuuf deema. Koodii nuuf kennuuf deemu kana immoo koodii kana yoo hiriyoota keetiif nama si beekuuf share gootee qabeenya kee guututti akka dhabdu beekii siin jedha. Lammaffaa irratti ammallee koodii kana yoo nama biraa argisiifte namni sun qabeenya ati as keessaa qabdu guutummaan guututti akka fudhatu beekii siin jedha. Sadaffaa irratti ammallee maal isiniin jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf koodii isiniif kennu kana yoo yeroo tokko irraanfatte jechuudha. Irra deebi'ee si gaafata waan ta'eef yeroo seentu koodii kana yoo irraanfatte yookaan yoo si jalaa badee qabeenya keessaa qabdu guutummaan guututu birrii natas keessaa qabdu akka guutuun guututu si jalaa badu itti amantaa jedhee isin gaafata. Kanaafuu eeyyee jennaani sanduuqa qaba. Sanduuqa sadeenuu keessattuu haala kanaan jechuudha raa'itii itti gootu jechuudha. Sana booda koontiiniyuu as jirti koontiiniyuu jettanii jechuudha gama gadiitti gadi buutanii. Sana booda jechuudha daawwattoota kiyya amma kun haala ajaa'iba ta'een jechuudha koodii nuuf kennee jira. Tokkorraa hanga lamaan nuuf kennee jechuudha daawwattoota kiyya. Koodii kana kooppii godhatan. Kooppiin kun jala kana jirti. Kooppii ni godhatan ni jabeeffatanii jechuudha. Kooppii godhatanii sirriitti isin fayyada. Koodii kana dhabnaan jechuudha yeroo Hamster koompaatii gurguratanii maallaqni keessan waalitii keessan irratti isiniif gale isa kana koodii kana yoo hin beekne maallaqni keessan akkasumatti waalitii keessan waliin dhabama. Akkasitti hubadhaa jechuudha. Sirriitti hubadhaa. Balaas qaba faayidaas qaba. Yoo itti seeran itti fayyadamtan baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Tole haala kanaan amma koodii kanaan kooppii godhadheetiin jira jechuudha. Haala isin argitaniin kun kooppiin jala jirti kooppii godhadheetiin jira jechuudha. Kanaafuu jala kanatti gadi bu'eetiin jechuudha koontiiniyuu jaanii jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Koodii anamma achirratti qabadhaa isiniin jedhe san jechuudha kan amma kooppii gootan san asitti dhufee isin gaafata. Lakkoofsa tokkorra meeqa jira? Lamarra meeqa jira? Sadiirra meeqa jira jedhee na gaafata jechuudha. Lakkoofsa sanii wanni beekuu qabdan yookaan suuraa irraa kaafatanii yookaan daftara irratti barreeffatanii taa'uun hin qabdan. Kooppii qofa godhatu hin qabdanii jechuudha. Maaliif asumatti isin gaafata waan ta'eef. Yoo dura osoo viidiyoo kana ilaalaa jirtanuu jechuudha kooppii gootaniituma booda nu fayyada jettanii kooppii gootanii bira darbitan irra deebitanii barreeffatuu ni dandeessan. Rakkoo tokko hin qabu. Kunoo asitti mallattoo xiyyaa tana irratti cuqaasanii irra deebitanii barreeffatanii san boodan koontiiniyuu jettanii fuula kana dhuftanii lakkoofsa inni irratti isin gaafate inni guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoffaa irratti maaltu jira jedhee na gaafata. Fakkeenyaaf kunoo amma lakkoofsa tokkoffaa irratti barreeffamni jiru kiyya isa kana hanga hin citiidha kuni isin jalaan dhosse daawwattoota kiyya kunoo anamma guuteetiin jira. Lama afuraffaratti meeqa naan jaa torbaffaratti meeqa naan jaa akkasumallee kurnaffaratti meeqa naan jaa hundaa'u guuteetiin jira jechuudha. Karreefu gamasitti koodii inni naaf kenne san. Sana booda haala kanaan jala kanatti gadi buutanii koonfirmii jettu ni argattu. Koonfirmii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha.
Sana boodan haala kanaan create passcode naan jedha jechuudha. Passcode digitii 6 akkan itti guutu na gaafata. Qulfii fiiloo bilbila yookaan ashaaraan qollofii naan jedha jechuudha. Sikurii godhuufi jechuudha. Kanaafuu qulfii bilbila keessanii yoo barbaadan lakkoofsa yoo barbaadan ashaaraa quba keessaniitiin ni qollofatu. Ani ammaaf lakkoofsumaan hin qollofaa jechuudha. Isinitti mul'ataa hin jiru iskiriin inni gurraacha waan ta'eef anna bira ni mul'ata jechuudha. Daawwattoota kiyya sikuriitii waan ta'eef ni dhossanii jechuudha. Kanaafuu an amma lakkoofsumaan itti guuta kunoo lakkoofsa digitii 6 itti guuteetiin jira. Ammallee lammaffalleef confirm passcode naan jedha. Kanuma amma itti guute kanan irra deebin ammallee itti guutaa jechuudha. Sana boodan daawwattoota kiyya haala kanaan naa dhufa jechuudha. Confirm iddoo jettu tana cuqaastaniituma ammallee gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan ammallee maal isin gaafata jechuudha. Authentication akka isin qollofattan isin gaafata. Ashaaraa quba keessanii irra keessuu jechuudha. Ashaaraa quba keessanii kun waan amma ashaaraa quba kiyya irra kaayetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan jechuudha haala kanaan welcome naan jedhee jira. Amma kun haala isin argitan kanaan raayitii itti naa godhee jira. Sana boodan jala kanatti gadi buutanii jechuudha start using trust wallet ka jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Sana boodan haala kanaan isin dhufa claim points ta jedhu ni argattu. Claim points cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Asirratti claim all ta jettu tana cuqaastaniiti claim gootu jechuudha. Amma guutummaan guututu trust wallet keenya banannee jirra jechuudha. Haala kanaani eega haala kanaan banattanii amma guutummaan guututu eessa deemtanii gara hamster kompaatii keessanii keessatti deebitu jechuudha. Hamster kompaatii keessan keessatti eega deebitanii airdrop iddoo jettu tanarratti click ni gootu. Sana boodan haala kanaan isin dhufa withdraw ta jettu tana ni argattu. Jala kanatti immoo gadi buutanii jechuudha ABI ta jettu ni argattu jechuudha. Irratti click ni gootu jechuudha. Sana boodan asirratti wantoota adda addaa isin gaafata isin maal gootan jechuudha. Gubbaa kanarratti ol deebitanii jechuudha register ta jettu tana ni argattu click gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Bilbilli tokko tokko yeroo isin irratti cuqaastan bakka kana isin geessu mala jechuudha. Browser keessan isin filachiisa Google Chrome haa ta'u internet browser haa ta'u isin filachiisa isin immoo Google Chrome keessan filattaniituma jechuudha irra cuqaafattanii gara fuulduraa deemtu kallattiin as isin fidaa jechuudha. Bilbilli tokko tokko waan as isin finneefin san isinitti himee jechuudha. Tole haala kana yeroo as dhuftan jechuudha daawwattoota kiyya gubbaa kanarratti jechuudha quba keessaniin akkanatti gadi tuttuu jechuudha. Amma gubbarratti iddoo sarchii kanarratti akka nama sarchii sanarratti waa barreessitu yeroo isin cuqaastan haala kanaan jechuudha iddoon itti waa barreessitan isiniif bahaa jechuudha. Isin barreeffama tokkollee hin barreessitanii jala kanatti maal argattu ABI hamster deposit jettu ni argattu jechuudha. Fuulduratti kooppiitu jira. Kooppii tana kooppii gootu kunu amma linki kooppii nuun jedhee jira jechuudha. Kooppii nuuf ta'ee jira. Ammallee kallattii maan eessa deemna jechuudha daawwattoota kiyya trust wallet keenya keessa deemna jechuudha. Trust wallet keenya kun as jira. Sana boodan jechuudha trust wallet keenya amma koodii na gaafata jechuudha. Trust wallet keenya keessatti deebinee jira. Haala kanaan eega keessatti deebitanii jala kanatti qabxiiwwan adda addaa ni argattu jechuudha. Dhuma irratti as dabartanii jechuudha discover ta jettu ni argattu. Isii tanarratti ni cuqaasu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Bakka sarchii kanarratti jechuudha linkii amma achi copy gootanii fiddasan jechuudha. Asirratti paste ni gootan jechuudha. Sana boodan sarchiin jala kana jirti sarchii ni gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Steepii baay'ee salphaa ta'een ni eegganna jechuudha hamma inni nuuf xumuramu jechuudha. Kun amma haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyya linkiin keenya jechuudha kan AB keenya haala kanaan jechuudha asirratti nu dhufee jira jechuudha. ABI kan jedhu kun asirratti ni argitu hamster fuuldura isatti immoo hamster ni argitu jechuudha. Walitti hidhuuf deemnaa jechuudha salphumatti. Kanaafu jechuudha haala kanaan suuta jettanii gadi buutu jechuudha daawwattoota kiyya. Gubbaa kanarratti leeyoo barbaadan sign in ka jettu ni argattu. Jala kanatti leeyoo gadi buutan ni argattu jechuudha. Kan barbaadan irra cuqaastaniituma keessa seenuu dandeessanii anammaaf isa kanarra cuqaase sign in iddoo jettu tana irra cuqaaseetuman keessa seena jechuudha daawwattoota kiyya. Kun sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa connect wallet ka jedhu qabatee isin dhufa asirratti jechuudha. Kan isin keessaa qabdan hundumaayyuu haala kanaan isin fida isin kan barbaadanii wal qabsiisuu osoo hin taane jechuudha. Trust wallet ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Tokkoffarratti lammaffarratti illee isin dhufuu danda'a. Kanaafu trust wallet ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof click ni gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa jechuudha. Amma guutummaan guututti wal qabsiisuuf deemna waan ta'eef jechuudha bifa salphaa ta'een jechuudha asirratti gadi buutanii dhuma irratti gadi buutanii connect ta jettu ni argattu jechuudha. Connect tana ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan daawwattoota kiyya asirratti kunoo connecting naan jedhaa jira jechuudha. Isin kanatti dhistaniituma asirratti ol deebitanii confirm iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha. Confirm irra cuqaaseetiin jira.
sana boodan asirratti kunoo loading ta'utti jira ni eegganna jechuudha. Sana boodan jechuudha haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa adireesii keenya waalitii keenya waanuma hundaayyuu haala kanaan jechuudha connect walirratti goonee jirra jechuudha. Asirratti gadi buutanii sign in tajettu tana ni argattu sign in gootu jechuudha. Sana boodan passkoodii trust waalitii keessanii isin gaafata yoo lakkoofsan qollofattan lakkoofsatti nattu akkasumallee yoo ashaaraa qubaatiin qollofattan ashaaraa qubaa irra keessu jechuudha. An kunoo lakkoofsa kiyya itti guuteetiin jira jechuudha. Congratulations daawwattoota kiyya kunoo amma haala isin argitan kanaan jechuudha guutummaan guutuutti connect walirratti goonee jira jechuudha. Dhuma irratti kan nurraa eegamu jechuudha bakka reefuun tana master kompaatii keessatti ID nu gaafatu san jechuudha. Amma asirratti reefuun tana sign in nuun jedha jechuudha gubbaa kanarratti. Amma haala isin argitan kanaan kunoo ID keenya asirra nuuf kaahee jira jechuudha lakkoofsa nuu kennee jira. Yoo barbaadan isa kana copy godhattu yoo barbaadanillee kana barbaadu baatan jala kanatti gadi buutanii iddoon kun reefuun tana duwwaa jira. Amma asirratti lakkoofsa nuu kennee jira jechuudha. Jala kanatti copy tajettu ni argitu copy gootu jechuudha. Kunoo amma copy nuun jedhee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Amma kallattii maan eessa deemna jechuudha hamster kompaatii keenya keessatti deebina jechuudha. Asirratti withdrawal tajedhu irratti ni cuqaastu sana boodan ABI exchange ka jedhu ni argattu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan kunoo haala kanaan ID nu gaafata jechuudha. Amma ID kan kee asirratti ni guuta anamma achirraa copy gootasan jechuudha. Kunoo lakkoofsi nan copy godhe as jira copy kana asirratti paste gootan jechuudha fiddanii daawwattoota kiyya kunoo lakkoofsi haala ajaa'iba ta'een amma asirratti naaf galee jira jechuudha. Sana boodan asirratti gadi buutanii verify and set as default tajedhu tana ni argattu jechuudha. Asirratti ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan success nu ta'ee jira jechuudha. Guys akka ajaa'ibatti kunoo amma haala isin argitan kanaan bifa ajaa'iba ta'een jechuudha. Amma maal nuun jedha asirratti well done nuun jedha jechuudha. Asirratti gadi buutanii jechuudha thanks iddoo jettu tana cuqaastanii jechuudha. Kallattii maan jechuudha. Amma kan reefuun tanaas jiru sun guutummaan guututtu jechuudha. Connect walirratti nu ta'ee jira jechuudha daawwattoota kiyya haala ajaa'iba ta'een jechuudha. Master kompaatiin keenya kunoo kan reefuun tana asirratti AB'n keenya sun jechuudha. Kan raayitii nuuf hin godhin yookaan kan reefu asirra jiru sun hin jiru jechuudha. Haala isin argitan kanaan amma tookinii keenya kan master kompaatii irratti dalaganneetu dhufee asirratti nuuf gala jechuudha daawwattoota kiyya. Yoo dabalataan wal quunnamsiisuu barbaadanillee asirratti gadi buutanii connect another account ka jedhu kana cuqaastanii kan biralleetiin wal qabsiisuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Haala ajaa'iba ta'e kanaan jechuudha wal qabsiisuu ni dandeessu. Asirratti your token will be deposited to AB account nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Amma tookina keenya amma boodan jechuudha akka gara ABI account irratti deposit godhachuu dandeenyu nutti himaa jira jechuudha. ID tokko isin hin barbaachisu paaspoortii tokko isin hin barbaachisu jechuudha. Bifa salphaa ta'e yeroo inni eebbifame jechuudha asirraan gara akkaawuntii baankii keessanitti dabarfachuu ni dandeessan jechuudha. Jalqaba irratti gurguratanii kriptoo keessan tookina master kompaatii irraa argattan gurguratanii sana boodan gara baankii keessanitti dabarfachuu dandeessan jechuudha. Paaspoortii nama hin kadhattan jechuudha. Amma boodan daawwattoota kiyya akkamitti akka gara baankiitti itti dabarfattan immoo isteeppii baay'ee salphaa ta'een viidiyoo ajaa'ibaa isiniif hin qabadee dhufa yeroo master kompaatiin eebbifame jechuudha. Kan amma reefuun tan inni kun raayitii hin qabu kunoo amma asirratti raayitii magariisa nuuf kennee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan gaa isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan master kompaatii keessanii fi ABI keessan wal qabsiifachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee namoonni ID rakkataa jirtan paaspoortiif rakkataa jirtan yeroo dheeraa baatii ji'a 6 ol master kompaatiin kan nama tursiise jechuudha. Kana hunda taap gootanii harka keessaniin dadhabdanii jechuudha. Akkaataa itti keessaa baafattan kan dhabdanii rakkataa jirtan haala kanaan viidiyoo kana ilaaltanii salphumatti connect walirratti godhatanii jechuudha. Bifa salphaa ta'een master kompaatii keessanirraa maallaqa argattan osoo nama hin kadhatin gara akkaawuntii keessanitti ergachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Kana fakkaata viidiyoon har'a isiniif qabadee dhufee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana namoonni jalqabaa kaaftanii hangammatti nu waliin turtan galanni keessan guddaadha. Marrees illee viidiyoo ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaan namoonni haaraa taatan chaanaala baroomsaati subscribe gootanii irraa baratuu yookaan nu hordofuu hin dagatinaa. Guyyaa guyyaan barnoonni gadhiifnu akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa. Akkasumallee bakka isiniif hin galiin yaadaa fi gaafii ta'e sanduuqa komentii keessan naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaada dabalataa namoonni qabdan telegram channel keenya join godhaa. Asuma jala jira jechuudha. Profaayiluma channel Oromaan jala jira. Barnoonni irraa goolabameera. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.